bakka hunda jirti. Wanni tuni ammas namni baqataa Suudi Arabiyaa keessa jirurraa rakkoo keessa jiru jeetii yaadata akka ruuza akka ilmoon namaa nyaattu warra nyaata irraa miti. Isin warra Suudii dheeytan ni beektan. Ruuza bareeda akka ilmoon namaa nyaattu nyaanni ni jirachi nyaanni. Baadiyyaa san keessa moo? Akkuma ati supermarkeeta deemtee raashina buufattuu kanatti Ailoksii chaata kana duubatti fe'ee si buusaya lukkuu jiraa liqimsitee si ho'isa dhiisi waan sadii waan. Akkamarroon kilaashiin fiigu Ruuza irraa hafee hoolaa nyaachu. Akkamarroon kilaashiin fiigu kanatti mana keessa fiidiin jaalal madaamii dura. Hayya tanaan leeraa baatu ijoolleen bakka zayitii irraa baaftu hin qabdu irra guddaa waan daleetu hin qabdu yoo hoola fayyadamte malee. Amma tanafaa kun oolaa tanafaa haazaa wal harbi jaana. Waan amma dhaggeeffadha. Hoolaa fayyadamte maal dubbii qishnaa isaa ammallee boru kanuma qabatanii waltuman afaan nagaa ta'an akka miskiinni wal dararu hin barbaadu. Ummanni hoolaa bira zayitii hundutti wal buusee wal dhayaa raabbolee soo dhiisin hundaa aboo rabbi akka ijoollee suudii waan nagayaa akka itti miskiinni kun wal hin dararamne akka itti dubbiin kun fixatu raa ta'e sodaa. Akki dubbiin kun itti fixatu haaseen jira reefullee guddaa badii itti muraati ijoolleelleen yaa joolle andhaamsa isinii dhaama asirratti namni gurguddaan gabbaatanii isin walloltaniif hamzaan isin faarsitanii sababa hamzaa nama arrabsitan asliin isin faarsitanii sababa aslii nama arrabsitan waa takka isiniin godhu gabaabuma isinitti himaani sababa namaatiif jettanii ifii waliin fixinaa harargeedhaafis bakkan buutan arsiifis bakkan buutan nagayaan dalagadhaatii biyya galaa isiniin jechuu barbaadan gama kiyyaa nagayaa fayyaa ifiifis akkuma reefu kaabuttaa jee isin muslima isin oromoo qaama tokko waan kanarratti waan rabbiin hin jaalanne waan sabni oromoo isinirraa hin jaalanne waan haadha abbaan keessan isinirraa hin jaalanne godhaa jirtan wanni kun hedduu isinirraa fokkotaa dhiisaa harargeefis bu'aa takkan gootu arsiifis bu'aa takkan gootu keessaa ba'a waan kana keessa furadha. Amma nama lolle irraa ka'e kana fakkeenyaaf amma nuti irra qabaa haasaatti jirra jara waltumu kana finnee sababa eebaluu wal lolle nuun jedhamoo warra lola kaasee dhufee lolli kun narratti ka'e jedhamoo amma lubbuu namaatti bayuuf deemaa jira xiggii qabatamni amma balaan kun osoo anuma mataa kiyyarraa akka ka'u taate balaa xiixe kan achi seenee yoo akka carraa waltumaa kana keessa miskiinni wal ajjeese wal madeesse kana dhiiga baasii jira kafalii jira waan ta'eef namni ishii jedhee mul'atu abbaa rakkoon kun irraa ka'e akkamitti fiduu dandeenya ofii ana jedhee dhuufamo warra waltume kana nuu himamo manguddoo sheekotii jirtu erganneetiniin waan kana nuu dhaabamu akkamitti wal galu. Amantilleen ilmaan amantii takka qabaa wal fixu jira. San gubbarraan abbootiin teessan wajji qabsaa'u turte yaa hararge yaa arsi abbootiin teessan barbaaddee walitti dhufuu turte. Akka isin du'aa wal ajjeesu wal barbaaddan kana wajjiin du'uuf wal barbaadu turan abbootiin teessan. Abbootii teenya sanillee kabajaa qabaadha lola kana dhiisa. Dhugaadha nama keessanii onnattan nama keessanii haatan eenyu gadi jettanii haatan dhiirummaa teessanii garsiiftan kunis badii godhe soo wanni isin godhuu qabda yaa kabajamtoota kiyya akka sheekaa abbutatti ka obboleessa keessanitti ani juugama kiyyaan ijoolleen harargee lola dhaabaa dhiinni namaa dhiinni miskiinaa sun ka isin harka gannaqamu jiru kun sigale guyyaa malqiyaamaa qabrii teessan keessatti isin kophaa teessanitti gubataa sigale aaruu waan jiru aaruu saniis garuu kontirooliif godhuu gartee baradhaadhaa yaa kabajamtoota ajeetiin kadhadhaa jechuudha. Mee Mr. Hamzaan isaa fudhatu. Mr. Hamza rakkate bara magara lamaanittuu gamanaan soddaa gamatiin irraa dhalate cinqii kadire. Mr. warri keetii warri soddoota keetii wal goraa jiru kana irratti akkamiin laatan soddaan sodaadha. Akkuma gaafaati jimmaa fi. Ani gaafa ijoolleen arsiitu ijoolleen jimmaa wallottu akkatti yaadda halkan nyaata natti hin kennan kuno. Anaa badii hin qabne miskiinticha rabbi nyaanni hin jiru daabboon hin jiru. Akkatti maradhee rafa mee maaluma keessa jirta Hamzaa kiyya rabbumaa jedhi an haa rakkadhu. Jilba siree irraa gadi diriirfadheen teenye. Amma yoo gara wanni achi dachaane gara dhugaa yoo achi dachaane kaabuttaan reefu dubbiitu qe'ee jira.
abbaa dubbiidha. Ijoollee teenya Arsii keessa haa taatu, Harargee keessa haa taatu, gurguddaatu waan kana darbe ni beektan namuutu. Gurguddaatu boombii tana ijoollee darbee ijoollee afaan kaa'ee isa kaa'ee jalaa calje. Gurguddaan san ijoollee tanaaf har'aan tana waa takka godhaan jiru ijoollee har'aan tana akkana dhiiga afaan keessa wal yaaftu tanaaf gurguddaan san waa takka godhaan jiru. Arshii takkaas ta'e ergeef hin qabu. Gurguddaa ijoollee jidduu boombii darbe san har'aan tana namni hundinuu dhugaatti muree hotaa Arsii keessaa haa jiru san hattuu maqaatti moggaasanii Harargee keessa jiru san hattuu maqaatti moggaasanii jalaa dhaabbachuudha. Abbaa fedhe haa ta'u. Feemasuma fedhe haa ta'u yoo anaa fi aslii wal lolle asliin reefuun tana waan san kaasee ture. Yoo anaa fi aslii wal lolle namuma tokko nama galchuun qabu. Barbaachisaa taanaan naa fi asliin asii suuqaa jaawaa keessatti harkaan walitti dhufnee walirra yaa'uudha barbaachisaa taanaan. Maaliif nama feemasii miidiyaa irratti jecha lamaa sadii walitti darbateef girrisaan bakka dalagachuu biyyaa bahetti wal fixuun waa takka bu'aan qabu. Waan kanarratti ijoolleen miskiinummaa ofirraa ramme gitaara baatu tokkoon beektu diimaa wayii. Diimaa bareedaa. Gaafa inni Abdallaa mana kiyya galu shaaratuutatti waraane bar allamaanuu fuudhee mucaa moona masallee harka hodhisiise Abdallallee mataa hodhisiise adeeroo fi muddiin itti waame ijoollee wallolte kun na bira gala kun obboleessa kiyya kun Harargee bakka bu'ee hin baqanne kun Arsii bakka bu'ee hin baqanne walitti arasa innaan adeeroo mataa adeeroo muddiin eenyu maqaan isaa natti aabbeedha mataa wal dhungichiisanii araaramne bara Abdallaa. Injiru kaayiroo akkana mana osoo Hamzaa wacca faccafne kanutti dhufe aboo mucaan keenya arga jedhame si dhabu injiru. Manni Harargee ni kabajaa nama tokko Kumeetis Abu Sabraddiinis eessatti mana Abu Sabraddiinitti achi booda nama gama laguutirraa nuutu isinii dhiyeessa nama lola kana keessa harka qabu nuutu isinii dhiyeessa iskiriin rikoordii galtee gama lachuutirraa akka uummanni sikkuumandootiif Harargee waliin bu'an namoota kakaasan soduma rabbiitiif jecha gam lameenirraa waan gaalarii keessa keenya qabnu ol baanee abbaa feete otoon sodaanne isinitti banna ni dhaggeeffattan namoota dubbii tana keessa harka qaban kaja'amanii shakkaman guututti nama sikkuumandoo irra bobbee nama Harargee irra bobbee sagalee isaanii guututti silkii keenya keessa guutee jirti isiniif itti banna ummata kana Oromoo irraa qabne mana isaaniitti galchine ka seeraan gaafatamuu qabu seeraan gaafachiifne kan diin isaa bahuu qabu dhiiga isaa baafne boru addaan gallaa Abdii Hukumeetii fi Abu Sabraddiin dubbii isinii kannanne. Fudhattanii Abdii? Dubbii Oromoo isinii kannate Abdii Hukumee jaarsa nama guddaadha dhaggeeffadhu. Ibsaa dhugaa sheekotiin ganna qabnu namni aalimaa gandan qabu. Ustaad ibsaa dhugaa Abu Sabraddiin nanne fudhattanii boru isin eenyu akka Abdii fudhatteeti sheekonni maandi waajibaa isaa irratti. Abdii? Sheekotiin hindeetti. Irra feetir. Anama bakka na buustareen sheekaa miti sheeka godhi kaa jechuun ana ilaalcha biraatitti fudhatamuu waan danda'uuf nama jaarsaati waliin heera dubbataa turre waliin dubbii heeraa dubbataa turre waliin dubbii sirnaa dubbataa turre naafete dubbii sirnaa waliin dubbataa turre saniifin sikkannee dubbii tana lafa dhiirtee dubbii jalaan baatu beekadhu yakki guddaa sirratti hin deebiin dubbii tana jalaa dheessite jara wajjin hirmaadhu saganta yoo Sheriyaad gammadaatitti bilbilleetiin jechuudha. Sheriyaad gammadaatitti bilbillee isaan illee as keessatti qoodaa fudhatanii isaan kadeessinee isaan dhiyeessinee anillee isaan duubaan itti aana malee jechuudha. Amma osoo itti daawwaltee fidatta kaa. Yaada bareeda kun itti daawwaltee fidda see siin nama fida. Itti daawwaltee fidda isaanis. Siin nama fida. Hin beekatu ijoollee tana takkaan beekan wal beekna bar beekan asli hin beekna. Ijoollee maaliif beekan aslan ijoollee waan akka isa ijoollee maaddiyaa jirtuun beekta takkaan beekta. Wallahi wal hin beeknu. Daa beekuu ni dandeetta wallahi hin beekta. Siin beekta hin beekta. Namoota majjana maaliif beekta asli yeroo hedduu ijoolleen balaa kaaftu ijoollee Arsii keessaa ijoollee sirkaati. Saniif jetteemi? Taniif hin jenne hin beekta ga tokko nama muraasa hin beekta.
Wallahi namni waa dheessu eegale zamana kana barnamuutu balaa ijoollee waraana gaaraa ni beekama fakkeenyaaf. Ijoollee waraana gaaraa ni beekama. Baalillee itti goonee jira. Ijoollee waajjira waasii. Wallahi dhagaye yoo jalqila asli dhageetta si danda'ami na beekta mire si danda'amisi eeganta si beeka bara warra keessi beeka wal dandeenya wal beena bara akka wal dandeenyu wal beena namni gosa qabna fira qabna yoo achi viidiyoo dhaqee akkuma eeganta dhaqee mucaa yoo takka ganta warra isii dhaqee haati mana jiite ila kun mucaa keessan qabadha isii salphinnaami hin beena ijoollee tana takka takka hin beena dhaabsisuu illee hin dandeenye ati ijoollee sirkaan irraa dhaabe ati illee gara olaanuu dhaabe taan illee namatti goona ijoollee gaara keessa jirtu illee hin beeytanii yoo didde ammoo ila wanni illee ijoolleen gara kennaa anaaf ganda kennaa anaaf reedii banam tiktookii fayyadamu inni jirama wallahi hin beeku hin jira. Lakki hin jirtu duriyyeen hin jirtu taawaan yaa kanaa hin jirtu akka jedhu ani dhagaye bulchaa godinaa sii fida asirratti maqaa listii jaraa baafnee ganda isaa wajjin maatii isaa irratti harkaanfii fudhatama ufitti haa deebinu dura namarraa haa dhaabannu. Istiraatiijii kana warra keenya illee gabbuufna warra keenya dhalaa fi illee kataa'ee tiktook irraa gandaa waliin nama jirti. Asli dhageetta irra dibaa fi oromummaa jinijeen kaala arsirratti harkaanfii fudhanna nuti. Namarraa qabanne banii aadam namarraa qabanne gaaduu nuu bayaan jenneen bakka hin buufanne arsiin bakka isin hin buufanne goota nuu jenneen nama nuutumaan isin hin jenne isin bakka hin buufanne ummanni akka arsiitti bakka isin buufate sikkoo mandu bakka isin buufate wallo nuutumaa harargee nuutumaa isin hin jenne duriyyee ofii dhumma keessanii malee bakka isin hin buufanne ammoo tarkaanfiin akka irratti fudhatamullee akka adabamanillee quba haa qabaatan asumaan dhaamsa kiyya dabarsa. Ila bulchaa godinaa anillee dhaamsa kanatti aansee dhaamsa tokko dabarsa dhiifama naa godha. Uummata keenya ijoollee teenya hawaasa keenya harargee ka biyya keessa jirtan namoota sooshaal miidiyaa gubbaa taa'ee kutaadhaan nama walitti duru taa'ee nama arrabsu ka ganda isaa beektan namni hundi bilbila qaba biyya keessatti ganda isaanii bira dhaqaati viidiyoo naa dawwala karaa gabaabaa yaana namni hundinuu akkasi gandaan qabu qabna nama gandatti himanii gandii dinnaan gandummaan akka qabamu godhuu danda'u qabna. Amsaa ganda maal godha mootummaan kottee lafaan hin ga'u waan takka viidiyoo qabatamaa namni seeraa fuudhee finnaan mootummaa abiyyi ni hidha. Bareeda kunu. akka booda bilisiginnaa wajjin dalagee bilisiginnaa wajjin dalagne mootummaa wajjin an harargiif bakka hin bu'u arsiifis bakka hin bu'u nam tokkoof illee bakka hin bu'u akka oromootii fi akka islaamatti malee mana isinii banee nama naa dhufu naa awwaate yoon gartee abanuu yaamettini yaami achi malee gartee nama akkana fidii jedhanitti gaafatamummaa san akkasitti narra akkanarratti neechuu barbaadeeti ammumaan isinitti maa booda gartee akkana nu